Umay. Isa ya. Anu shakken ga kabela ai afano ya. Ine fano ne. Ara maaltu kan simbu sesani. Maltate. Maaf kan norchafte usha. Da wallahi shi da tabe ma ban da bisa. Ina da. Davis. Wifi da wifi siyu wifi mana ke sayron bo ka baken ndrambanne. Davis. Sani bisimbu se mala rabanna da. Davis. Asili. Sabona. Fuad. Marcos. Mel. Ya. شوف جن ليبر نترك كده والله نترك كده ومانا كيسا يرومبو يي كنا ممكن نقدر نرجع جبتو واي فاي مانا الرابع يروك دي موبايل داتا تديبيو وندا كيسا انور كابا دكاتا سا سبونا لكوستو كبر رسي نانا غلي مالي دبي عندي رفتس يو نو Davis Asilis. موني كلوشور كبير عشان من جنين سينما Monet storte. Baka moneti baka asili to fam. Kamu tanjarane? أنا Jirtu. Nagana. موني كنترول كده سوري Maaliif Ameerikaa kompileen gochaa turtan? Complete ta'uu waan qabduufi. Ammuma isin waanuma isteetii 50 deemtanii ilaaltanii fakkaattanii? No jechuun maali miidiyaadha inni gara barnaan meeqa dhumaa oola miti mana barnootaatti tol seenanii fixaa yeroo miti ijoollee. No. No, really. Safety is first. Instead, like isteeta 50 jira, isteeta 50. Amma fakkii Itoophiyaa keessa Lafti Oromiyaa, Amaaraa, lafti nagaa maalaan jedhu jira bakka hundi wal qixa dhumaa jira. no lafti nagaa qabu hin jiru abbuma gaangisteera abbuma barbaade ajjeesa biyya keessanitti Ameerikaatti. Ani amma fakkeenya waan akkasii baay'ee argeen beeku. Hamman as keessa jiraate kanatti no. Akka biyya keessanitti abduse akka biyya keessanitti akka biyyaatti komachaa jira nuti. Akka biyya guututti. Niko Canada akka Wayo What the hell is this, bro? Paano? Bandera, sabana. Ay, Mario, tú se remalta. Wala rakko ta ka bata oromo. Malte mutan. Abdu se monography Walla ya du seda. Mali beti vedena mali michite santa kun. Profile ke. La, Abdu se. No, ese no bacheso fane mal beto. Kasim gurba bangali sana hamaare fadubbato beto. Bangali afaan hamaare fadubbato tokko jira beeta. Baay'ee tokko na arsani na dhaggeeffadha. Gaadha minaamen nagalcha jenna nagalchuu dinna nakke profailii kana kee wadheetti argadha. Gaafa nakke ol seenu look na godhanii na argatan. Amma naa jijjiiramuu dide maaliif beekata gigaa 49 waan akkasii naa jedha. Ayo kalenda. Hoy dhaggeeffadha. Kalesa arraba dhaggeeffadha godhisin itti baga waa isaa yoo ta'e. Kalesa ijoollee hin argitanitu abbaan ta'e dhufanii tuttuqanii mubaarak laayivii irraa kottu gurbaan tokko baangaliin nu arrabsaa jira naan jedhani. Ani gaa obsan qabu dheengaddas balaa kanatu balaa natti fide hin jedhu fiigee naqi. Yeroo naqu nama arrabsa maari. Oromoo jedha abbaa koo.
mul'atu godhe nu arraba barsiisaniiru achumaan bira galeega nagalchin jedheen eenyaawum innasu nu as gabbaa jedhanii nagalchee na jedhu arrabse kunoo maa viidiyoo waraabadheen qaba arrabsee jennaan tish kushaasha jettee kenna darbiti. Ajaa'iba wallahi. Abduu se. Amii siiriyeesii yoo baangaanii damo. Warra saddaasa taajiraan nu arrabsiisaa jiru. Sa'aatii tokkoon taa'ee eegee bar piroofaayilii kana keewwadhee giiftii kennamuutii na goote. Jechuun Amaariffa barsiisanii gurbaa. Amaariffa barsiisanii. Amaariffaan arrabsaa rabar yegaallaa seetoች ምናምን jedhe wanti hin jenne sukkaarnatti ka'e maraadhiyaan piroofaayilii keewwadhee dhaqee akka jarri na galchanuuf. Abduu se warra bashaa akka gootisee waan isheen hin goonen jiru warri bashaa. Amma sirraa kaa'uu ni dheere. Daqiiqaa 49 eeguudha piroofaayilii jijjiirachuuf amma akkan itti koomentii barreessuun. Kana baattee bakka daqiiqaa 49 tiktookiin seenii taa'ima eegitu. Ka TikTok biraan dhuftu biraan dhuftu. Wallahi Marcos dhugaa keeti. Uummanni dhufee Abduu maali faannoo taate naan jedha bar keessaa nama meeqannaa barreessitu mammaa piroofaayilii argina. Suni rakkoon hin jiru. Kan keenya durbi gaafa baangaalii boyfriendii baafattu Oromiffaan barsiiftu achumaa bakka afaanuma isaatiin waan biraa hojjettee galti. Oromaa keessatti afaan barsiiftee nu arrabsiifti kanumallee nu gochuu dadhabaniiti waan hankee jasiraa. Shamarran keenya bareega nama biraa miti shamarran Oromoota akka godha bartaama barsiisa bar. Maaliif isaanii gaafa amma fakkeenyaaf namni Oromoo tokko maaliif shamarran keenya baangaalii jedhanii mootte eeganii warra Habashaa kana afaan barsiisanii warruma kan keenyaata akka godha malee maalti beeku Oromoo ta'uu keenya. Jechuun Habashaan bareechuudha. Maal? Keenyaan barsiisa Habashaa qofa miti warra kan keenyaa rakkate waa'ee isaanii argaa jiru. An keenya waa'ee ofii barsiisuu hin dandeessu. Dandeessu. Hin dandeessu waa'ee ofii barsiisuu. Arabilee istufee salaam nuu siin jira. Kan naa arsu kana beeku. Amma poolitikaa isaati waa'ee baqattummaa haasawame. Yaa waa'ee baqattummaa irraa nu gorsaame gaafa Kanaadaa dhufne yookiin Ameerikaa dhufne akkamitti lafa barraa. Nutis bar baqattuma keessa jirra bara nutis baqattuma maara nutis. Mana hidhaa firiidamii qabu jirtu sen nuti immoo mana hidhaa lafa jalaa jira. Abduu se. Akkan kaayiruutiin durba qabadhee daffara asitti dhufee durba daffarattee daffaramta. Asitti durba daffara jennaani mana hidhaa si gashanii dhiira si daffarsiisu. Aboo waan isaan hin godhin kaa waan akkasiin jaallu hin dhufu achi. An biyya akkasii dhaquun sun sodaadha. Ani inni shakkee achi yoo akka carraa ta'e warri ofiisii jiru kun dhiirri durba ofi godhu kun minaamin hin jira. Meeshaa ofirraa keenyaaf dogongortee durba seete yoo jana jettee walitti dhufeenoo. Inni sitti gabbaafata ati sitti gabbaafata. Namni gaarii seesti waa tokko jira bara. Dhiiruma naachuraal dhiira ta'ee dhalatee akkuma dhalaatti jiru dhalaa kan fakkaatu jiru. Jechuun like waan hundumaaf jiraatiin beektu yoo ismaart taate yookaan qaama isaa kan ilaaltee madda baafatta malee waan akkasii jira. Baay'isee wayii dheengadda hospitaala tokko ture bitaa hospitaala tokko abbaa manaa fi haadha manaadha. Inni tokko jira miti fakkeenyaaf maarkii fi intinaan haa ta'u jechuudha. So lamaan isaanii erga ijoollee shan godhatanii booddee hospitaala deemanii maqaa wal jijjiiruu barbaadan. Abbaan manaa suni maal godha beektaa? Maqaa haadha manaa fudhatee qaama isaas gara haadha manaatti jijjiiree haadhi manaa immoo dhiira taatee gara dhiyaatti jirtee maqaa isaa wal jijjiiranii hospitaalatti baay'isee wayii dooktora natti beekan. Dooktorri maqaa waan akkasii. Qoyin jedhe dhugaa rabbii amma biyya guddate biyya waan akkasiitii guddate jirtanii isin kun ni dhageessuu fi waan akkasii argatu. Warra amma meeshaa ofirraa muree durba of godhu kun durbuma dhugaa ta'a moo foorjisiisa durbaa kana waan. Inuma ta'a. Inuma ta'a. Gijee dhuftee agarta waan tuse waan kanaa faayidaa. Yeroo dhuftee agarta yaadanii ifatini. Rabbi si haftu. Garuu biyya kanatti yoo yakka dalagdee mana hidhaa seente dirqama bakka dhiirri si daffara achi keessatti. Waan shaabaa sila. Akka waan shaabaa kana. Jechuun amma fakkeenyaaf yakka dalagdee too hin seente jechuudha. Gaangistera waan ta'eef ofirraa reebuu hin dandeessu giddiidhaan qabanii si daffaru. Waa tokko sinitti immoo jala. Hojiin isitti mi'oofti miti ree.
hojii lamaan hojjedhan tureeyyuu ka hamma drive license baafattee makiinaa bitattee maal jettutti ka baasiidhaan deemtaa tireediidhaan deemtaa waan akkasitti mini. Yaa lakkoo qabdu. Yaa amma sa'aatii lama 2 am jechuun halkan keessaa akka Itoophiyaatti 8 jechuudha mitiire warra hin galle jechuudha. Yeroo kanaani faamiliitti sin bilbilu jedhee sa'aatii san lafoo deemuu eeggale beektaa karaa sa'aatii tokko halkanuma kana. Achumarraan tokkichi nama akkasiiti beektaa makiinaa kana dhufeetuma naa dhaabe amma faranjiin tukkaa bakka lakka kan hundumaa namaa naati lakka jedhe kootu seenii naan jedhe. Otun naa ta'in kolfaaraan. Dhiira waliin dubartii kana hin beeku ani waa'ee akkasii kana beekta. So amma Madina taa'ee harka kana. Sagalee jedhanii. Kana achitti jechuun maal jechuu barbaade tanani yeroo ati maal taate kan dhumarratti? Oomana hin haasaa dhumarra maal la gaafate waan akkasii jaaladheefaa maal waan akkasii jedha beekta. Achumaana nani nuyi respecting godha waan akkasii garuu ani waan akkasiin qabnu namna jedheensa samboona nagadhiisee nan gale. Jechuun waan gaarii kana jedhee isinitti modoon ta'ini yeroo dura dhuftani waa baay'ee hedduutu nama qunnamaa yoo of eeggannoo godhan malee jechuu barbaadeni. Yaa waan akkasii baay'ee jechuudha nama biyya kana keessatti nama kanaaf amma makiina namaa hin seenis hin jiru. Makiina namaa nama hin beekne tokko akkuma seenuu hin qabu. Baay'ee mudannoo amta akkasii nama mudate hin beeku hojii barbaachaa fi akkuma kee kana deemee daqiiqaa akkas 15 manarraa hin beeku ganaa dhufee ji'a tokko Itoophiyaadhaaf. Innaa namichi tokko dhufee piip godhee mana biratti dhaabe beektaa makiinaa. Makiinaa xinnoo tokko hin jirti beektaa maal jedhamti kiyyaa makiinaa tokko. Achi dhaabe namichi jaarsa faranjii adii dabar. Jaarsa. How you doing now? Yeah, in beku, ngilifas in beku, wa inna sa beku. Akkuma jette kana dhugaa rabbiti. Achi anima ko jarraa deemo nama responsibili naate sanatti naasaa jiru beektaa sirrii. Maa inni eessa seente nan abbo maal waaqayyo waan abuuse namte tokkotu maa deemta deemaa raayidii naa kenna fakkaata makiinaa isaa keessan seeneen jedhe. Hudhanneen naan namicha adii tokkoon jedhe. Bakka sitti calaasee dafii keessaa ba'e makiinaa keessaa. Jadi itu makiinaa keessa sitti maal jechuudhaan jedhe Makiinaa keessa dhutalleen daafichaan dhugaa ani maayetan beekanaan maal waa tokko reefu Itoophiyaatti dhufan. Jadi ammoo sostii calaasii makiinaa keessaa ba'e maal jechuudhaan jedhe jadi Maarqos jadi bayi makiinaa sana keessaa naan jedhani. Maal jechuu barbaade achi bakka namichi kee how are you where you from naamnaan jedhe waan naasa hin beeku akkuma tamma jette kana si qaqqabu beektaa. Atin beektu nu hin beeknu waa tokko hin beeku ergasii natti mambata. Lammata dogoggortu achuma nan bu'e bakka akkuma ni jedhee no stop hin jedhu waan naatu hin beeku nan bu'e makiinaa keessa achumatti hin bu'e. Erga gaafa sanaatiin dhugiyaana ani hin beekudha biyya kanatti hin deemu. Dogoggortee makiinaa nama biyya kana akkan seenu. Maarqos biyya tokko waan ta'eef dirqii namni si qabu jiru miti. No warri adii maal ta'e. It's not about like one akkasii isaan maayinni akkas fakkaatanii si fuudhanii deemu iddoo wayii si fuudhanii deemu dhaqanii mana wayii keessa si ajjeesuu danda'u bara. Iitis turkaan si ajjeesuu danda'u baay'ee. No, akkas osoo hin taane kana fakkeenyaaf seerumaan si gaafatu
Ati Amerikaa laal adduu ta'e Ameerikaa jechuun akka Keeniyaatiif akka South Afrikaatti si ajjeesan. Si fuudhanii si geessanii si ajjeesan. Biyya kanatti immoo akka nama normaal dhufanii si gaafatan yoo si jaalatan. I like you qaama kee faas jaaladhee maal faa jaaladhee yoo normaal si gaafatan. Ana malan jadi beta, I like your lip. Ini kan jalan di faham lah mina. Anda lu gacu kan beta. Anjir di biaya kan. Mati, bahaya kan lah. I like it. Ela yoo gudde maal aaktii sitti agarsiisu aaktii isaa sitti agarsiisa de mucaan tokko iddoo hojii waliin hojjetu mucaa sun yeroo baay'ee isa mudata waan akkasii maaliif akka isa mudatu hin beeku malee maal jedhuuni shaaworii galee akkasiin godhee yeroo akkasii laaqana nyaatte maal jedhanii akkuma dhiirri durba gaafatu kanatti faa gaafatudhaan so hin beektaa tuyyuu isaanii irraa kaatee ammoo hin beeksisu si bara hin beeksisu udduu isaanii akka gurbaa kana bitaa mirgatti rukutaa deemu. Jalqabaan beektu kaa waggaa dura biyya kana No, hin beektu rafi. Ammaa yoo namni hin beektu akka nama akka if guruu fadhanii tokko kasi malee nama kan normaal ta'ee akkasii jiraami addan beektu. Embet, by the way, amma fakeenyaaf gaafa biyyaa dhufu wati amma nama biyya keenyaa nama dhiirateef nama intanaate yoo makka barbaade yoo malee wiigii godhatee deeme maal adda baafatta maaliif hin beekne keessatti guddanne waan ta'eef adii garuu hin beektu bare yeroo baay'ee dhiirumti isaa kuni filatee maal jedhee arma kana silaa hin guddifatu isaanii sarjarii godhan jechuudha. Hin beektu ati dhiiruma bakka dhalaadha jetta inni garuu dhiira. So nama baay'ee gareera bar yoo irraa of eegde malee nama biyya kanaa gaafa siisteemii isaa keessa turtu sii gala. Ina amma barreera amma fakkeenyaaf takka turtee ilaalteen bar duraan amma yeroo dhuftu sana 2010 12 sana akkasumara unit amma garuu baay'ee bakka almost erga Obaamaa nama fakkeenyaaf Obaamaa erga moo'ee booddee baay'ee tambata walakkaa uummataa walama baay'ee sigaanii jechuudha. Garuu dhaloo fi kan biraan wanni mudate maal seete bakka hojii nama jedha beektaa